Mee viidiyoo kana ilaala. Viidiyoon kun hedduu takka nama ajaa'iba garuu hedduu takka an akka mataa kiyyaatti hedduu takka nama ajaa'iba. Viidiyoo amma asirratti agartan kana gurbaan amma asirratti ofirraasee facceesse kun sababa kileba garaagaraa kileba deeggaru kilebni isaadhaan mo'atame jecha of ajjeesee ofirraasee jechuudha. Mee fakkeenyaaf ati kileba garaagaraa fakkeenya kileba akka Arsenaal yookaan Liverpool yookaan Manchester yookaan akkasuma hedduu jira beek. Sababa kanaa jecha ati lubbuu ta'e hoggaa of wareedu kileba kamtu si beeka? Arsenaal tu si beekamu, Manchester tu si beekamu, Liverpool tu si beekamu, kileba garaagaraa kamtu si beeka? Ati akka nama manaamaan deeggaruuti malee hayyoo of ajjeefteeti duute. Mee faayidaan kee maali? Ilmi namaa waan si fayyadu achitti akkamitti deeggarta? Waan bu'aa si hin qabne akkamitti deeggarta? Hedduu takka nama ajaa'iba bara. Nama dhalatuu keetu hin beekne, ka bakka jirtu hin beekne, deeggarte manaa televiizoona keessa ilaalte fakkeenya deeggarte maal si fayyada? Namni waan bu'aa qabu tokko waan isa fayyadu tokko osoo ati isa deeggarteeti gartee yookaan minda yookaan kaffaltii way tokko si kaffalan taate rakkoon qabu deeggaruu hin dandeessu. Kana achitti waan si hin fayyadne tokko ilmi namaa akkamitti deeggara? Amma inni biyya biraas haa ta'u mee egaa biyya Afrikaa kana keessa haa ta'u of ajjeese mee eenyutu isa beeka? Arsenaaltu isa beekamoo? Kileba inni deeggarutu isa beeka? Bargaa keenyallee hedduutu jira. Keenyallee gartee yeroo isaa itti gubee kana jala taa'ee waan bu'aa isaa irraa hin qabne waan mindaa itti hin qabne waan gartee yeroo hedduu yeroo isaa itti gubu keenyallee kaka kileba garaagaraa deeggaru hedduutu jira bara gaafa gartee kilebni isaa mo'atamu hiriyaa isaatiin wal lolu ka gartee yookaan aariidhaan akkasitti waan meeqa ta'u hedduun beeka gartee anuyyuu. Mee aarteef hiriyaa keetiif wal lolteef bu'aan ati argattu maali? Sin beeku gartee kilebni ati deeggartu sun dhalachuu keetuu hin beeku jireenya keetuu hin beeku. Adeeroo itti dhiifteeti jireenya maatii keetiin jijjiirtu. Jireenya mataa keetiitu hin jijjiirtu. Maal goota yeroo kee gartee kileba tokko jecha yeroo kee gubda? Waan sin fayyinnetti maaliif gubdaa yeroo makeetu? Namni waan bu'aa qabu tokko yoo hojjette bu'aa qabaa bu'aa keessatti fayyadamtaa jechuudha. Har'a waan sin fayyinneef kileba sin beeyneef waan bu'aa tokko irraan arganne yeroo deeggartu an hedduu takka na ajaa'iba garuu warroonni kileba garaagaraa deeggartan dhugaa rabbii hedduu takka na ajaa'iba. Dhugaa rabbii hedduu